Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama kam jirtu hordoftoota chaanalii YouTube Abdul App guyyaa xiqqoo keessatti akkaataa subscribe kuma takka itti guuttattan kana booda seera kana hordofnaan namni takka ittiin subscribing kiyya naa dabaluu dide wanni jedhu hin jiraatu jechuudha. Barnoota baay'ee bareedaa ta'e ka subscribe guuttattaniif akkaataa itti isiniif dabaluu danda'u haala kamiin akka isin dalaguu qabdan akkasuma chaanalii warra haaraa eegalaa jirtan chaanalii xixiqqoo subscribing isiniif guutuu dide isin rakkisaa jiruuf barnoota baay'ee bareedaa fi itti fayyadamuu qabdanidha. Obboleeyyan chaanalii kanaaf haaraa taatan subscribe, like, share hiriyoota keessaniif gochuudhaan haga xumura barnoota kanaatti na waliin turaa isiniin jecha YouTuberoonni haaraan akkamiin eegaluu qabu isa jedhurraan isiniif eegala. Maaliif YouTuberoonni haaraan dogoggoraan eegalaa jiru chaanalii yeroo banatan. Inni tokkoffaa yeroo YouTube haaraa eegaltan unique channel name jechuun kan namni takka hin fayyadamne maqaa YouTube keessanirraa eegala. Subscribe isin argattan, view isin argattan, maqaa chaanalii sana yeroo moggaafattan chaanalii keessan tokkoffaa waan hojjechuuf deemtanii wal fakkaachuu qaba. Lammaffaa maqaa namni duraa YouTube irratti ittiin hin bananne namni hin fayyadamne ta'uu qaba jechuudha. Fakkeenyaaf Adil tutorial jennee search goonee haa ilaallu. Namni takka hin fayyadamne namni ittiin banate hin jiru jechuudha. Kanaafuu itti yoon banadhe na baasaa jechuudha. Kanaafuu unique channel name baay'ee barbaachisaadha. Pointii guddaadha jechuudha. Kanaafuu unique channel name irraa eegaluu qabdu. Inni lammaffaan baanariif logo yeroo YouTube banattan YouTube keessa unique channel erga filattanii booda channel name erga filattanii booda baanariif logoon bareechee barbaachisaadha waan ta'eef irra kaawwachuudhaan eegaluu qabdu jechuudha. Logoon sun suuraa keessanis ta'uu ni mala garuu dirqama qabaachuu qaba jechuudha. Kanaafuu logo irra keessuu baanarii irra keessuu unique channel name bareedaa itti gootu. Inni sadaffaan YouTube needs waan jedhamu bareechitanii hubachuu qabdu. Maali YouTube irratti dalaguu deema? Finance, travel, gaming fi education, marketing, cooking, wantoota fashion wal qabata waan baay'ee jira. Video game jira, dhimma tutorial jira, automotive jira, digital marketing jira, marketing ni jira, music ni jira. Maal irratti dalaguu deemaa jira isa jedhu beekuu qabdu jechuudha. Gara subscribe argachuu deemuu keessanii dura pointii kana sadan irraa kaahuu qabdu jechuudha. Pointiin kun sadan maqaa bareedaa maqaa namni fayyadamne akkasuma logo of baanarii sanaan booda niichii keessan filachuu qabdu. Dhimma maal irratti dalaguu deema? Viidiyoon isin jalaa dhumuu hin qabu jechuudha. Kanaafuu mata duree irratti dalaguu deemaa jirtan dura buutanii beekuu qabdu. Yeroo san beektan thumbnail bareedaa irratti dalaguun ammas subscribing keessan akka inni bareechee guddatu. Thumbnail yeroo fayyadamtan barreeffama hedduu irratti hin fayyadamina. Gabaabsitanii ibsuudhaaf yaala haga danda'ameen barreeffama gabaabaa guddatee mul'atu irra kaa'uu qabdu waan wal fakkaataa tahee jechuudha. Yeroo akkas gootan gara haabii fayyadamuutti deemnaa jechuudha. Kana jechuun YouTube yeroo si wantoota kana guuttattanii thumbnail wal fakkaataa yeroo mara hojjetaa deemtan YouTube chaanalii keessan san bareechee beeksisuudhaan bakka hedduudhaan gahaa namni viidiyoo keessan irratti tuqus ni heddummaata jechuudha. Yeroo namni viidiyoo keessan daawwatu heddummaatu maaltu dhufa? Like ni dhufa, share ni dhufa, subscribe ni dhufa. Sun immoo maal godha? Chaanalii keessan guddisaa jechuudha. Ammallee warri YouTube eegaltanis warri eegaluuf yaadanis yeroo YouTube dalagdan yaada namoota hordofuun barbaachisaadha. YouTubenis sana isin ajaja waan ta'eef jechuudha. Keessattuu koomentii ilaalu, koomentii irratti namni maal barbaada isa jedhu. Akkasuma chaanalii namoota baay'eedhaan daawwatamaa jira. Recommend ta'uudhaaf jechuudha. Recommend yeroo ta'u chaanalii namoonni naannoo keessan jiran daawwatan yookaan immoo chaanaliin view gurguddaa qaban waan akkamii hojjetaniiti ka jarri ilaalamaa jiran ka audiensiin keessan daawwataa jiru waan akkamii hojjetaniiti isa jedhu irratti xiinxaluu qo'achuun barbaachisaadha. Chaanalii isa ta'u viidiyoo jaraa ilaaluun barbaachisaadha jechuudha. Chaanaliin maqaan jaraa maalinni maal hojjetaa jiru, akkamitti dalagaa jiru, viidiyoon jaraa akkamitti view argataa jira isa jedhu ilaaluun barbaachisaadha jechuudha. Kanaafuu viewers irraa yookaan immoo namoota daawwatan irraas yaada fudhachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Yeroo kana fudhattanii search engine irratti bareechitanii hojjettanii yeroo viidiyoo maxxansitan mata duree irratti maxxansaa jirtan search engine waan bareechee jalqaba irratti viidiyoo jalqaba irratti dhufu ilaaluudhaan keessanis haala sanaatiin akka inni yeroo namni waan sana barbaadu search godhu bahuu danda'utti dalaguu qabdu jechuudha. Yeroo akkas gootan osoo share hin godhin osoo nama hin kadhatin subscribing keessan dhibbatti bultii xiqqoo keessatti kuma takka gahaa jechuudha. Wantoota sadii dagachuu hin qabdanu always yeroo viidiyoo dalagdan jechuudha. yookaan immoo yeroo YouTube channel takka dalagdan wantoota gurguddaa sadi kan isin dagachuu hin qabnetu jira. Maali wantoonni gurguddaan sadan kun? YouTubein channel keessan
recommendation godhee recommend godhee channelin sun yookaan viidiyoon sun nama bira gahuudhaaf tokkoffaa suuraan bareedaan irra jiraachuu qaba, mata duree bareedaa itti gochuu qabdu jechuudha. Dabalataanis viidiyoon sun viidiyoo yeroo sanatti barbaadamaa ta'e viidiyoo yeroodhaa wajjin deemuu danda'uu qabdu jechuudha. Yeroo akkas ta'u maal godha YouTubein nama 100 keessaa namni 50 ol viidiyoo san irra tuqna yookaan nama 10 keessaa namni 5 ol tuqnaan viidiyoo san beeksisuu akka inni eegalu beekuu danda'uu qabdu jechuudha. Garuu namni irra tuqee dhiisee baha yoo ta'e ammas viidiyoon sun dadhabaa ta'a. Irra tuqanii haga daqiiqaa 3-4 akka namni daawwatu taasisuu danda'uu qabdu jechuudha. Jalqaba viidiyoo keessanii irratti dalaguudhaan. Kana jechuun maalinni yoo namni baay'een viidiyoo san daqiiqaa 3 ol daawwate YouTubein namni jaallateera jechuudha. Waan jedhu maal godha? Chaanaliin sun yookaan viidiyoon sun viiyuunsaa akka inni ol ka'u godha. Viidiyoon viiyuun ol ka'e jechuun viiyuun ni dhufa, sabskraayibiin ni dhufa, wanni marti wanni isin barbaadan guutuun guyyaa xiqqoo keessatti isiniif dhufa jechuudha. Viiyuu yeroo guddatu namni sabskraayib godhus akkuma sana duukaa heddummaata waan ta'eef jalqaba viidiyoo keessanii irratti xiyyeeffachuudhaan bareechitanii akka namni daqiiqaa 3-4 irra ture daawwatu gochuu danda'uu qabdu jechuudha. Kanaga yeroo chaanalii takka eegaltan kana irratti xiyyeeffatanii eegaltan tanan chaanaliin keessan 100% guyyaa xiqqoo keessatti waachaaworiin ni guuta, akkasuma sabskraayibii kumni takka guyyaa xiqqaa keessatti isiniif guutaa jechuudha. Mata duree 3 ammallee qalbii keessaa dhabuu hin qabdan yeroo chaanalii YouTube hojjettan jechuudha. Tokkoffaa topic interest, mata duree namni daawwachuu barbaadu irratti hojjechuu qabdu. Inni lammaffaan competitionii dhimma feetan irratti yoo dalaydan akka namoonni baay'ee waan sanarratti dalagaa jiran dagachuu hin qabdanu, akkasuma akka jaraa wajjin dorgomaa jirtanis dagachuu hin qabdanu, jara caaltanii argamuu qabdu. Sadaffaa fi inni murteessaan seasonalii. Kana jechuun viidiyoo waggaa darbee alana yoo dalaydan namni daawwatu hin jiru. Kanaafuu yeroo irratti dalaguu qabdu jechuudha. Yeroo viidiyoon sun barbaadamu irratti sa'aatii kana guyyaa kana viidiyoo akkamiitu daawwatama isa jedhu irratti sirriitti dalaguu qabduun isiniin jedha. So walumaa galatti wantoota kana chaanaalii YouTube takka guuttate taanaan YouTuberiin takka 100% sabskraayibii osoo nama hin kadhatin, view osoo nama hin kadhatin ifii isaatii guyyaa gabaabaa keessatti view, sabskraayibii, waachaawurii waa hunda guuttachuu danda'an isiniin jedha. Barnoota baay'ee bareedaa hiriyoota keessanii sheerii gochuu hin dagatinaa isiniin jecha. Barnoonni keenya irraas kana fakkaata. Haga barnoota itti aanu walitti deebinutti turtii gaarii.